Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota Ashaan Dika Dirtu akkam jirtan nagaa jirra alhamdulillahi rabbil alamin daawwattoota keenya ardeebii dhufee jira ollaa tiyyaa yookaan nama akkaan jaaladhu dhugaa dubbachuudhaaf isii wajjin saambusaa hojjetaa jirra ramadaan mubaarak isiniin jennee jirra sagaleen daa'ima ijoollee wanta itti baay'ateef sagalee irraa balleessee yeroo san kolfaa taphachaa saambusaa maraa turre isiin saambusaa hojjechuudhaan baay'ee mooyaa qabdi maashaallah tabaarakallaa na hojjechuudhaaf akka na hojjettu waamee bira dhufteerti waliin hojjetaa jirra daawwattota keenyaan saambusaa bichaa osoo hin taane waa hedduu mooyaa qabdi xiqqoo kaameraa sodaatti shamarran isii immoo hin sodaatan kun haala kanaan kaameraa keessa fiiganii inshaallah yeroo gabaabaa booda akka chaanaalii barattee dhuftu abdii qabna kaameraa sodaatettee fuula ishee ol qabdee isin agarsiisarti sagalee yeroo sanii xiqqoo gaarii miti waan ta'eef balleessee viidiyoo kana bichaa miti viidiyoo hedduu waa'ee ramadaanaa qabadhee isin dhufee jira sheer laayik sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessuun irraanfatanii haala kanaan saambusaa foonii fi kuduraa adda addaa walitti hojjattee kun ilaalamee haala kanaan martee bareechiteerti ijoolleen immoo ol fuudhanii isin agarsiisaa jiranii maashaallaa jedha daawwattoota keenya harka isiitti rabbi fayyaa haa kennu asumaan ramadaana guyyaa sadaffaa irratti dhufee dhiifama isiniin jedha maaliif isin irraa badee jira biizii ta'e jira jechuudha gizee kaan dalagaadha gizee kaan immoo tiyyuu ramadaan fillee mana keessa waa hedduutu hojjetama isiniin jedha daawwattoota keenya akkuma argitan kana saambusaan isiin na hojjette saambusaa akkaan bareedduu taate daawwattoota keenya isallee boodatti keessa galchee jiran ilaaltanii asitti immoo akkuma argitan kana buskuuta yookaan immoo bomboliinoo jedhame maal jedhama biyya arabaa gadhee jira isa hojjechuu edaatti miirallee haala kanaan bitee jira saanitti naquufi jechuudha akkuma argitan kana maashaallah jedha waa hundaayyuu waan ramadaanaa haga dandeenyeen haga humnaatiin jechuudha qopheessine bibbinne jirra kun haala kanaan saanii timiraatan biyya arabaatiif hedduu jaaladha qorqoorroodha gara waan jaaladha naalami saambusaa kana isinuma agarsiisuuf gadi baase malee qaata guyyaa isin na hojjette oduu ramadaan hin seenni haala kanaan kaan feestalatti hidhee kaan immoo sahaana kanatti naqee fireezarii kaa'ee goggogee jira yeroo hojjechuu barbaadan nagumaan baastanii hojjechuu malee lifaatii hin qabu jechuudha kana fakkaata saambusaan kenna jechuudha buskuuta immoo waliin hojjanna amma sa'aatii kanatti faxarri karaa jira sa'aatiin ga'ee jira shorbaa qabbanaa kun haala kanaan irraa kurree banee lafa godhee jira ruusa bilcheessee jira maaraqii immoo argitanii jirtan fakkaate amma kana immoo tiyyuu buskuuta irraa waliin hojjechuudha haala kanaan kun qalaasidhaan haala kanaan jechuudha achi booda immoo tagaraachaa ittiin baasullee ni jirti waan ta'eef isii kan baasii isii xabbasuma wajjin jechuudha firduun kana jala deddeemuun dhiiftuu jedhamudha yaa waajjirna jala deddeemte ilaalti ramadaan maal fakkaata hin jedha daawwattoota keenya nu bira akkana fakkaata biiziidhaan isin irraa banne inshaallah yoo danda'e ramadaan guyyaa viiloogii yookaan oolmaa ramadaanaa isiniif maraa yoo dadhabe immoo akkana qalbii wal biraa haa jiraannu viidiyoon gadhiifne immoo laayikii nu godhaa isin jedha daawwattoota keenya kana fakkaatan biratti akkamii warri namaa jirtan warri immoo biyya arabaa jirtan yeroo ammaa kan dalagaan akka baay'atu sirriitti ni beeka rabbi isin haa gargaaru rabbi isin bira haa jiraatu jajjabina rabbiin isin haa kennu isiniin jedha nama mootiyyuu waggaa tana galee mana keessanitti gammachuu jaalala maatii keessa hojii dabarsu rabbi isin haa taasisu isiniin jedha du'aa isinii goona du'aa nu godha isinillee rabbiin waan cinqitaate hunda keessa rabbuma kanama baasu rabbi isinis nus waanuma rakkate hunda rakkata hundaayyuu rabbi rakkoo keessaa baasu du'aayi godha jeeni jedha du'aayitii jedha quraanatii jedha keegiriitii keegrii walii yaaduun dhabbamaaf isin jedha kana fakkaata haala kanaan kun kan amma achitti gidduu ba'isanillee booda tartiibee ni mara jechuudha isiin kun immoo haala kanaan achi keessaa kutamte garaa isii keessatti guuramte jettee gizee keessaa duuchemmootu kaane walii walitti deebisee hojjechuu danda'a jechuudha. Kana fakkaataa harka tokkoon kaameraa qaba harka tokkoon immoo hojjedha waan ta'eef hojii keetiin bareeduu dhiisuu danda'a dhiifama isin jedha. Viidiyoon immoo daqiiqaa xiqqoodha haga dhumaa ilaalaa laayikii xiqqoo hin irraanfatina. Warri maamila keenya taatan laayikii xiqqaa warri immoo biyyuu haara dhuftan sabiskiraayib godhaa Ashaan Dika chaanaalii keenya jalatti waa hedduutu argama. Meeshaalee adda addaatu argama. Firaankii adda addaa sarpiraayizii oolmaa wanti hin jiru keessa deemuudhaan haarawaa taatan hin jira warri maamila keenya taatan sabiskiraayib godhaa hin jedhee jira kan kanaan ammallee kaafii kana wanti deebisee aynata biraatti hojjedha jechuudha akka bomboliinii kan kun gahaadha inni jechuun kutee kan deemu jettoottee jirti gaaziin keessaa kana jira fakkaataa hin qabu kana fakkaataa yeroo ramadaanaa kan hojjetamu baay'ee waan ta'eef gaaziin
karaa qabataa mabiraatiin immoo waa ayitti sirriitti namaaf mul'isu beekii yoo waggaa jala ta'u sirriitti waan ta'eef mabiraatiin gisee namni amma galgala kanarratti hayyiidhaan namni hundi fayyadamu hayyiin qabu gisee namni baay'een fayyadamu garuu fayyadamuu rakkoo tokko hin fidin jedha akkuma argitan kana amma hojjetamee keessa jira. Kana fakkaatan jedha watti kina bulan kina kana fakkaata ani ayaan isaa jimmiti kan jiru waan ta'in beeku umarratti beekama jechuudha. Inni kana ni bareedee yaada. Akkuma argitan kana Fooziyaan saaloonitti waa dhiyeessuu jammarteerti. Firdoosan immoo kaameraa waan taatee waraabaa jirti. Kaameraan kennoo tiraatiin qabaatiin illee dhiifama isiniin jedha. Barana sooma baranaa mana keessa gisee teettan bakka ho'aa yoo teettan ni gadi namatti ulfaatan nama dadhabsiisa waan ta'eef haala kanaan alatti haala mijeessanii haala keessatti dabarsina jechuudha. Yeroo lulluqqii luqannii salaannii tarawee adiimni deebinii asitti bunni waanuma hunda xumurree gara manaa gisee gallu rafuu qofaaf jechuudha. Pasti nama dadhabsiisu waan ta'eef haala kana alatti haala mijeessinee haala keessatti achumaan immoo mandillee kan kushishniif gaariidha jechuudha. Kanaaf kan isin dabarsaa jirra. Kun waan dandeenye qopheessinee jirra. Wanti hafu baay'eetu jira. Isiniin jedha daawwattoota keenya kun Fooziyaan asii gurguruun akkuma itti fufeetti jira. Fardoon immoo haala kanaan waraabulleen akkuma itti fufeetti jira. Laayikii godhaa viidiyoo isiniin jedhe waan hafee jiraatu immoo waan bal'isanii jiraatu immoo yaada keessan koomeentii jalatti kaa'adhaa. Nuti immoo yaada keessaniif isinii deebisnee jechuudha. Koomeentii waan hin ta'in sirreessuu dandeenya jechuudha. Kana kan fakkaatu umbuliin wanti hin tareef illee ta'an illee haala kanaan hojjedhee jira. Daa'ima namni barbaade akka itti qotu dhiyeesseera. Saamusas haala kanaan hababii hiintoo bishaan namni qullaalii kana dhugu bishaanis bitee jira. Kana fakkaatu kana muuzillee ni jira. Afxirree kennaa wanta kan jiru firdiin maankaa fixee jira. Sooma kan jiru. Asitti mootiyyuu raqabootii hin baafne raqabootii mana keessatti dhiyaatee jira waan ta'eef asitti alatti itti dhuguudhaaf saarbisii fi siiniiwwan inni jirra. Bunni dhiqamee qophaa'ee jira haala kanaan kun isiniin jedha daawwattoota kennaa kana fakkaataa qophii ramadaanaa kenna haala kanaan dabarsaa jirra. Isinis maal akka fakkaatu warri viidiyoo gadhiisuu dandeettan viidiyoo gadhiistanii warri viidiyoo gadhiisuu hin dandeenye immoo yaada keessan koomeentii lakkennadhaa isiniin jedha. Kana keenya aarsinee jirra amma sa'aatii kana sa'aatiin ga'ee qazaanamaa jira jechuudha. Kan sagalee yeroo sanii mul'u jala balleessee jira. Sababni isaallee sagalee yeroo sanii caacataa qaba jechuudha. Namni mul'u yaaduu haasa'ata malee waa'ee viidiyoo kennuun beeku hin jiru. Haala kanaan kun wanta reefsaan irra jiru san hunda qulqulleessinee jirra. Aleekun bilaafiyaa jiraan homuun jiru kun isaan bisaallee muskoon illee homuun jiru torba namni hunduu dhugaa jira. Kana fakkaata biddeenni ganaata sa'aatiin biddeenni torba horii dabalata jechuudha. Isiniin jedhaa yoo viidiyoon keenya isinitti tole yaada keessan kaa'adhaa. Ammaan oolmaa keenya jedhumaa kana fakkaata. Viidiyoo biraatti wantoota nagaalee jira. Viidiyoo isiniif isaa oolmaa itti aanu immoo inshaallah rabbiin jedhe isiniif hin kaane haala kanaan kunoo rayyaan itti gargaarsa silkii gurgurtu. Firduu fi naannoo horii sun irratti fixataa jira.